Attam jirtu ijoollee Oromoo dargaggoo Oromoo qarree qeerroo Oromoodhaa fayyaa keessanii harragaa yeroo xiqqoo isin jalaa badeen ture haalli deemaa jiru kuni attami? Maaltu deemaa jira? Maal gochaa jirra? Maalitti jirra isa jedhu kana ilaaluu nu barbaachisaa. Akkuma ni waadaa galetti yeroodhaa yerootti haala deemaa jiru kana isin agarsiisuudhaafini yaalii godha. Wajjinuma ilaalaa jechuudha. Maaliifi wanti walii wajjin mari'atan hin badu. Hamma amma namni seenutti mee kana dhaggeeffadhaa. Gurbaa kana baay'een jaalladha sirba isaa. Wanta ni jedhu dhaggeeffadhaa. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke ummatarra. Kasi kumara ke. Ela ijoollee Oromoo. Kumara gurbattiin barteetti. Kasi kumara ke. Ela ijoollee Oromoo dhaggeeffadhaa kan. Kasi kumara ke. Ela be. Kasi kumara ke. Oromia ni tali. Kumara ke. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke. Dhaggeeffadhaa ijoollee Oromoo. Oromia. Abon kasi nura kumara. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke. Sirratti marree jedhe abe. Kumara ke. Kasi. Maro marisa ba kuba. Isa gimbi. Isa beki. Isa najo. Kelle walaga. Kani wako butu. Adam kilo. Kono tilmaana Oromoo. Kasi kumara ke itti gurbattiin. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke. Kasi kumara ke sirratti barreerraa jetti. Baga nagaadhaan dhuftanii hammi jirungaa. Ani yeroo hundumaa namni xinnoon namni galuuf dhaggeeffatee jennaan rakkina tokko hin qabu. Isaan walitti hiruu danda'u. Haala ciccimaa haala biyya keenya keessatti deemaa jiru maal akka ta'e lafa keenyaa jedheetan yaada. Kanaan dura yeroo darbee viidiyoo koo darbe irratti diraamaa isin agarsiiseen ture. Diraamaan isin agarsiise kuni The Three Stooges kan jedhamu. Three Stooges jechuun Three Stooges biyya Ameerikaa keessatti quucubaluu sadiitu jira ture.
Jarri kun baay'ee sooruman tokkichaanii jookii godhuu hin taphatu nama kofalchiisu horii baay'ee meekii godhan siriistuu jisiin kun beekamoodha. Amma siriistuu jisii biyya keenya keessatti uumame biyya keenya keessatti biyya Oromiyaa keessatti biyya Itoophiyaa sana keessatti siriistuu jisii dhufee siriistuu jisiin kun egaa eenyu fa'i Jawaarii fi Abiyyii fi Lammaadha. Jarri kun akkamittiin uummata Oromoo kana joonjessanii raatessanii completely akkas gara uummanni Oromoo gara itti deemu waldhaalee Habashaa jalatti akka wanta hypnotized ta'e akka azuuriitii wayii tokkoon joonjee hypnotized ta'e iji isaa banamuu dadhabee abjuu keessa taa'ee akka inni achi jalatti galu fedhii Habashaa guutuudhaaf ilmaan nafxanyaa jalatti uummanni Oromoo akka turu gochuudhaaf diraamaa isaan hojjetan isin agarsiise. Diraamaa kana kan hin agarsiise walga'aati taa'an jedhe. Walga'aa taa'aa addaraasha tokko keessatti isin geesseetan isin agarsiise. Diraamaa isa duraa Jawaarii yeroo inni ajjeesuu jedhu kunoo dunne isanni jedhu. Diraamaa lammaffaa isanni United States dhufee horii funaannate. Diraamaa isa sadaffaa isa lammaan kunoo nan jibbe EPP keessaan bahe jedhee Oromoo jedhee harka walitti rukuti. Amma immoo diraamaa inni sadaffaa inni kan biraan immoo Abiyyi immoo achi ka'ee inni immoo kunoo ani hin dhaqeeyyuu hin dubbadhu Nobel Prize fudhachuu irratti maarree jedhee Oromoon isarraa akka saree foon argate isarratti wal lolaa ture. Oromoon kana fookasiisaa kana fuudhaniitu akkasuu hindilii kana ittiin taphatu. Miiraasaa kana ittiin taphatu. Maaliif kuni hamma nafxanyoonni ilmaanni Habashaa ilmaanni Minilik hamma ishee dhattee lafa jabeeffattee irree ishee jabeeffattee Oromoo kana lafarraa dugugdee seera durii sana deeffachuudhaaf jettutti kana godhu. Maaliif jarri kun maaliif kana godhu beektu? Jarri kun tokkoffaa baay'een isaanii ijoollee eessumaati. Walakkaa nafxanyoo ijoollee nafxanyaati walakkaan isaanii. Yookiin haadha tamaaraa yookiin abbaa tamaaraa yookiin haadha manaa tamaaraa waan akkasiiti. Yookiin immoo maallaqa guddaatti gadi naqu. Dantaa isaanii miti maallaqa argatanii dhimma hin qaban. Diraamaa kanan isin agarsiise. Amma gaa diraamaan kun hin citu. Hamma jarri kun baddutti diraamaan kun itti fufa. Diraamaan kun itti fufa. As keessatti jarana of eeggadhaa please. Meseejii garaagaraa natti hin erginaa please. Diraamaan kun itti fufa. Diraamaan kun hinumatti fufa hin dhaabatu. Amma diraamaan inni taanu maali inni yaalmaan Oromoo? Maali diraamaan itti taanu? Diraamaan inni taanu maal ta'uuf deema? Taati mee yaada yeroo diraamaa kanaan dura ilaaltanii diraamaa isa darbe kana yeroo ilaaltanii inni taanu maal fakkaata? Inni taanu amma diraamaa kan biraatu uumamaa jira. Diraamaan inni taanu tokkoffaa ajendaa nuun qopheessu. Ajendaa gidduu kanaa agartaniitu. Masgiida Islaamaa gubanii Oromoon isatti iyyaa jira. Furmaati isaa iddoo kan biraadha jira. Isa dhiisee maa gubuu maaloo maanu jala gubuu hiriira bahuu mootummaan kun beekaadha gube yaalmaan Oromoo. Ajendaadhuma sii kaa'uudhaaf gube. Hin beeku akka inni badii ta'e hin beeku wallaalanii miti harka keessaa qabu Oromoon kana ilaaluu dhiisee diraamaa kana duukaa fiiga. Kan biraan diraamaa isaa gidduu kana akkani profesaayisii godhe diraamaan inni taanu kana inni jedhe hin hamne. Diraamaan inni taanuun isinii jedhe gaafa sana araaraa jedhuun jedhe kunooka araara maaloon dhufee abbaan gadaa dhufee abbaan jinnii dhufee abbaan maaloo dhufee jedhanii lammaan bakka akkamittiin dida abbaa gadaa akkamittiin dida diraamaa araaraatu ta'an jedhe hinuma ta'e wanti jedhe waan diraamaa araaraa sana ta'an jedhe diraamaa lolaanuu uuman amma gara fuulduraatti diraamaa kan biraa kookii nu gochaa jiru. Filannoon kun hin ta'u hin beekne yoo dhuma ta'eyyuu kan jedhudha. Pressuriin yoo dhufe diraamaan qophaa'eera isaaf. Diraamaan qophaa'e already EPP'n filameera. EPP'n filameera bara. Already baaleetiin qophaa'eera, saanduqi qalqalloon qophaa'eera, qalqalloo keessa baaleetiin inni bu'e guutee hidhamee taa'eera. Siildii ta'ee taa'eera. Amma Oromoo akka inni yaa'ee hiriira galee dhaqee kunoo demokiraasiidha jedhanii fuudhaniitu
dhaqanii baalet boksii saanduqa dhaabanii saanduqa sana keessatti gadi naqa. Inni sun silaa qophaa'ee taa'eera already. Lafa jira bara. Inni dhumate PPP'n filameera. PPP'n already filamee jirama. Wanti salphaani qalqalloo sana nama biratti cufanii warri militarii yeroo fuudhanii deemanii isa sana gaarbeejii keessa buusanii kana fuudhanii dhaqanii gashuu lakkaa'uudha cabcabaa gochuudha kunoo nutu dhibbatti moo'ee jechuudha. Diraamaa kanatu qophaa'aa jira. Yoo dhuma ta'eeyyuu jechuu kooti. Ani hin taa'ee nama yoo ta'e kanatu qophaa'aa jira. Diraamaa kan biraan immoo akka ijoolleen amantuuf, akka dargaggoon amantuuf, akka dargaggoon jeeqamsan kaafnee fi diraamaa kan biraa qophaa'aa jira. Amma istuujii sadi amma gaa istuujii sadan kuni sirrii istuujiisiin kuni hojii hirataniiru. Abiy 100% Amaaraa wajjin dibbeedhaa jira, isaanii wajjin hojjetaa jira, xonqolaa isaanii hojjetaa jira, waan illee isaan hojjetaa gaaf akka peenteetti gadi ba'ee lallabaa, gaaf dhaqeetu akka islaamaatti salaata, gaaf immoo dhaqee kaardii baay'eedhaan taphata, gaaf immoo ortodoksii dhaqee jilba dhungataa. Isa kana hojjeta, inni isa itti fufa. Lammaan amma qurum jettee teessee moodhattee Abiy bobaa Abiy jala lixxeetti. Amma gaa achiitu immoo waa hojjee waa godhee amma katabbii tokko nan arga. Lammaanii qirqaara guddaa keessa galee. Utuun beekin dhaqee gale gaa lammaanii amma Oromoodhaaf. Amma Oromooni garaa laafina akka inni qabaatuuf. Lammaanii rakkatee waan godhu dhabee abbaa gadaa abbaa jinnii isaan kanatu fuudhee dhaqeechi jala gashee hin gaddinaafi. Maaliif akka jedhu beektu borgana waan kan biraadhaa yoo gadi ba'e lammaa duukaa Oromoon harka reebuufi. Kuni qophaa'ee hojjetameera diraamaa sirrii istuujiisiin kan Abiy beekna amma kan lammaa beekna lammaan egaa wayiin gadi ba'a maaliifi garaa Oromoo laaffifataa jira. Eeggadda akka sabboonaatti gadi ba'e. Amma immoo bobaa Habashaa jala lixeera, bobaa Amaaraa jala lixeera. Borgana immoo waa bixxilatee gadi ba'a. Isaaf immoo akka nuyi harka reebnuufi qopheessaa jiru. Amma Oromoon kuni akka inni gara tokkotti luucoofneef akka inni abdiin kutanneef immoo sirrii istuujii keessaa isa tokko Jawaariin immoo fuudhaniitu maal qopheessaa jiru? KFO jala galii jedhuun. KFO jala galii yeroo jedhani maaliifi KFO'n tokkoffaa pozishiniin isaa sheekiidha. Baay'ee sheekiidha maaliifi nama baay'ee wajjin farrameera. Amma madirakii wajjin jiru, abaluu wajjin jiru. Qeerroon kuni confusedidha. Kanaafi qeerroo Jawaar kana of jala gashuudhaafi KFO'n Jawaariin hin barbaada. Jawaar immoo gadi ba'ee paartii kan biraa ijaaree lafaa biildii godhe har'a dhaqee achi keessatti filannoodhaaf deemuudhaaf isaafis convenientii miti. Amma Abiy waan kun ijoolleen warri xonqaayin beeta mangistii keessaa kun mari'attee dhaqiitti KFO keessa galee jedhuun. KFO'n Jawaariin fudhata. Diraamaa sattaan qo'a. Diraamaan itti aanu KFO'n Jawaariin fudhata. Oromoo qeerroo bakka lamatti jiru. Inni kaan abaa'oo jedhee abaa'oo wajjin fiigaa. Inni kaan waboo jedhee waboo wajjin fiigaa. Inni kaan immoo mararaa wajjin fiigaa. Jara kana mataa ishee walitti rukutaniitu kunoo jaratu gargar ba'ee jechuudhaaf. Kana qopheessaa jira Jawaar. Jawaar kanatti jira. Ilamee ilaala ilmaan Oromoo. Diraamaa isaan taphataa jiran ilaala. Warri politikaa seasoned politicians waggaa dheeraa politikaa keessa turre jedhanii isaanii kan isaan barbaadanii nagaadhumaan xaaxaan kun irraa dhumee posiishinii paarlaamaa dhumti sobaa tokkoyyuu ijaarame. Innumti sobaayyuu haa ta'u ijaarame achi keessa taa'anii Oromoodhaaf ofumaa maqaadhaaf isa kanaan dura achi keessa taa'anii ofumaa iyyaa turan homa tokko hin godhin yeroo wayyaane quba kaasanii wal loluu isa kana Oromoon akka inni excitementii kanaan itti fufu. Oromooni solutionii mataa isaatii akka hin barbaaddan ofii isaatti galagalee ay kun nun baasaan jiru. Mee waan nu baasu barbaaddan akka Oromoon hin jenne diraamaa kanatti qophaa'aa jira. Kun egaa diraamoota itti aananii lammaan wayiin gadi ba'a, Jawaar kanaan gadi ba'a, Abiy immoo gadi ba'eetu warra Islaamaatiin wayyoo bal'isa hin barre ani rafeen ture yookiin haadha manaa koo wajjin telefoonaa waama tokko uummatee gadi ba'ee yoo kunoo Abiy irraa gasha qo'e isa ijoollee xixinnooni durii yeroo ijoollee xixinnooni obboleessi rukutu maal taate abaluun na dheeroo isheen jettu asirratti tufi tuu ettee isheen turte
si dha'eera. Akkas godha gaabii. Chapaashi dha'eera jechuudhaaf. Warra Goojjamee kan dha'eera jechuudhaaf. Isa akkasii kana diraamaa akkasii hojjetu. Oromooni hamma ammaa kana abjuu keessa akka ijoollee xixinnoo yeroo isheen boossu paasifaayirii afaan keessa kaa'u laastikii itti hooti. Akkasuma laastikii hodha taa'e. Laastikii hoosisu. Waa tokko keessa hin jirre. Waan meaningless kan ta'e. Hawwii hin jirre. Abdii hin jirre. Abdiin biyya lafaarra hin jirre. Kana diraamaa kana irratti hojjechuu. Kana qophaa'anii jiru. Kana eegan jedhee waan nama gaddisiisu filannoo demokiraasii jedhanii odeessu. Mee filannoo demokiraasii kana ilaalla ilmaan Oromoo. In the first place, demokiraasiin biyya sadaffaa third world countries keessatti hojjetee biyya kanatti iyyuu hojjetu. Biyya kanatti biyya Ameerikaa keessatti demokiraasiin inumayyuu warra sooressaatiif hojjeta. Warra sooressaatu dhaqee filannoo keessa gala, warra sooressaatu mo'a, warra sooressaa biyya geggeessa, waan sooressi jedhe duwwaatu ta'a biyya kana keessatti. Isa biyya sanaa keessatti demokiraasii waan jedhamu hin jiru. Waa'ee Oromoo fuudhanii joonjessanii waa'ee demokiraasii kanaan bombaardii godhu. Demokiraasii waan jedhamu hin jiru. Soba dubbiiti. Isaanii kanaanitu hatanii gowwoomsanii kanaan dura mootiin keessa waaqarraa dhufee jedhanii Oromoo gowwoomsaa turan. Har'a immoo demokiraasiidhaan gowwoomsaa jiru. Waan kan biraani Oromooni inni kana taa'ee haasa'u waa'ee demokiraasii, waa'ee filannoo taa'ee haasa'u kuni dhuguma Oromoodhaa dhuguma hin galaafi waa'een Oromoo. Garuu ani Oromoodhaas hin galaafisin jedha. Garuu maal barbaada? Nagaadhumaanii taayitaadhuma tokko argatee idaadhuma kana ciqiidhuma kana isa waggaa meeqaa kana koyedha nama ba'aa lafa buuse tokko hallayyaatti gadi namni tokko barbaade waan jedhan fakkaatu. Waan kana pilaanii godhatan fakkaatu warra achi keessa ta'anii demokiraasii filannoo har'a demokiraasii jedhanii odeessu filannoo jedhanii odeessu dhaqanii waajjira banu waajjira jala deebitee habashaan haadhasee cuftee alaabaa cirtee waajjira cuftee ijoollee fuutee hidhaatti haadhasee burga nama immoo dhaqanii achitti banu iftaan achitti kanumatu ta'a diraamaadhuma kanatu hojjetama. Kana wallaalanii jarri kun warri filannoo deemnedhan hin beeku. Garuu dhimma hin qaban attamitti maaliifi isaan mootummaa kanaa wajjin waan fedhe mootummaa yoo godhe miliyoona tokko Oromoo lafarraa yoo duguugeen dubbatan. Maaliif agarreera ijoollee yeroo isaan dhumaa jiran yeroo yuunivarsiitiin yeroo maaluun yeroo Wallagga keessatti Gujii keessatti akkasitti namni duguugamu hordi tokko hin dubbatan. Maaliif waa piroomiisii wayii argataniiru, waa maallaqa argataniiru, waa piroomiisii wayii tokko argataniiru. Isheedhaan jiraachuu barbaadu masaan xoorataa isaanii kana ittiin jiraachuu barbaadu. Kanaaf waa'ee filannoo kanas mataa keessaa baasa. EPP'n filameera misiraachoo. Qalqalloon qophaa'eera, xaxameera, hidhamee qophaa'eera filamaniiru. Mataa keessatti ani kan na gaddisiisu nama ala kana taa'ee seenaa kana osoo beeku waa'ee filannoo haasa'utu baay'ee na gaddisiisa. Warri biyya keessaallee inni kaan hidhaa keessa jira, inni kaan bitameera. Rakkinni hin jiru. Oromoon kuni meeqan Oromoon miti jedhamu kun. Classificationii dheengadda isinii kaa'een ture. Amma classificationii kana keessatti Oromooni isa kamtu gara kamitti adeemaa jira jennee yeroo ilaallu first groupii maal jedhe hawwii groupiin jedhe. Hawwii groupiin kuni akkam godhe hawwii meejarii godheetu kaayyoo maayinerii godhe. Hawwii meejar kaayyoo maayinerii. Hawwii groupiin maaliif yoo rakkinni itti dhufte waa'ee kaayyoo haasa'a. Yoo kanaa gadi hawwiidhaan ta'a. Hawwii yoo kana ta'e yoo filannoon ta'e yoo taayitaa arganne yoo akkas taate yoo hawwii yeroo dubbiin itti baddu kaayyoo keenya duriirra dhaabannee jedhu achi deebanii kaayyoon maayinerii dhaqa. Hawwii meejar kaayyoo maayinerii. Giruupiin tokko. Giruupiin inni lammaffaa immoo warra harka keenya completely. Isaanii completely harka kennaniiru. Isaanii hawwiin isaanis guutameeraaf. Kaayyoon isaanis guutameeraaf. Hawwiin isaanii taayitaa argachuu ture.
kaan isaanii luluqaanii keessaa waa mootummaa keessaa waa argataniiru. Kaayyoon isaanii maallaqa ture, kaayyoo sana guuttataniiru, maallaqa argataniiru, makiinaa argataniiru, mana argataniiru. Haadha see Oromoon hundi ishee lafarraa dugugamtee hodhumtee dhimma hin qaban. Isaanii hawwiin isaanis kaayyoon isaanis guuteef. Sadaffaan warra kaayyoo duwwaati. Isaan waboodhaa wajjin warra dhaabatu kaayyoon isaanis hin guunne, hawwiin isaanis hin guunne. Isaanii kaayyoo meejeriidha. Kanuma meejeriin isaanii tokkittiidha. Kaayyoodha. Kaayyoo duwwaadha. Kaayyoon isaanii waan hin guunneef hinuma lolatu, loli inni irratti fufaa, ilmaanni Oromoo hin bilisooma. Amma giruuppii sadan kana keessaa yeroo teenyee ilaallu hammamtu garamitti adeemaa jira. Hawwii giruuppiin guyyaadhaa guyyaatti gadi bu'aa deema. Kaayyoo warri harka kenne kuni isaan konsistentiidha. Nambariin isaanii geeddaramuu hin danda'u. Filaatiidha inuma deema kan isaanii. Kan kaayyoo garuu asii ol deema. Giraafiin isaa asii ol deema. Maaliif ijoolleen itti baqatti, amaarri baay'ee raafiidha, nafxanyaan hamaadha, ijoollee Oromoo ajjeesaa jira. Kanaaf akka jirutti kaayyoo giruuppiin kaayyoo kun waboo giruuppiin giraafiin isaa ol dabalaa deema. Nambariin isaaniis baay'inni isaanis dabalaa deema. Maaliif Oromoon abdii kutataa dhufa. Abjuu kana keessaa ka'a, manaama kana keessaa ka'uu jalqaba. Kanaafitu isaanii gara sanatti liinii godhu jechuudha. Kanaaf egaa amma egaa kan biraani warri hawwii giruuppii, warri kaayyoo giruuppii kuni maali abdiin isaanii? Maalitti jiru yoo jenne, yeroo jennu mootummaa kana ilaaluun nurra jira. Mootummaan kun amma akkuma dheengadda isiniin jedhe ijoollee Ihappaa, ijoollee Xonqaayee Habashaa dabtara warra giruuppii dabtara giruuppii Dargiitii fi Isaayyaas Afawarqiitiin qabamee jira. Jarri kuni Isaayyaas Afawarqii hunduma isaanii irra keessa taa'ee maneejii godha. Isaayyaas Afawarqii Oromoos maneejii godha. Habashaas ilmaan Habashaa kana Isaayyaas Afawarqii waggaa 27 kan inni hojjetaa ture Itoophiyaa Andinet warra jedhanii warra Biraanuu Naggaafaa Eertiraa keessatti fidee ijoollee keenya humnaan farramsiisaa ture, si'a meeqa kana gochaa ture, sana gochaa ture, saabotaajii gochaa ture. Yeroo ijoolleen akka taatee milixxee biyya keessa lixxee loluuf jettu wayyaaneetti mee karaa irratti ficcisiisaa ture. Diraamaa akkana hojjetaa ture Isaayyaas Afawarqii. Enemy number 1 uummata Oromoo. Uummanni Oromoo gara nafxanyaa ilaala malee Isaayyaas Afawarqii. Amma egaa Isaayyaas Afawarqii kana maaneejii gochaa jira. Maaliif Isaayyaas Afawarqii risoorsii Oromoo barbaadaa jenneerra kanaan dura. Kan inni irratti xiyyeeffatee jiru risoorsii Oromoo waanta ta'eef Isaayyaas Afawarqii yeroo hundumaa kana hojjeta. Oromoon Isaayyaas Afawarqii wajjin assooseetii godhe hundumtu gantuudha. Isaayyaas Afawarqii wajjin deema. Gaaffiin tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf diina jabaatu nu qabate. Diina hamaa, diina bineensa nu qabate. Yaalmaan Oromoo. Kanaafitu gaa si'a baay'ee yeroo haasofnu filannoo nuyi qabnu lolatti jabaannee waboo gargaarree waboo bukkee dhaabannee jabaannee gara fuulduraatti adeemudha. Isa jedhu. Egaa amma diraamaa itti aanu kana isinii ibsee eenyu akka maneejii gochaa jiru isinii ibsee kan biraan waa'ee pilaanii isaanii inni fuulduraa maali? Pilaanii isaanii inni fuulduraa amma already propagaandaa jalqabaniiru. Warra Siriis Tuujisii wajjin hojjetutu jira ala kana. Siriis Tuujisii kana wajjin kan gargaarantu jira. Demokraasii yoo dhufe demokraasii akkasii wayya, demokraasii sana wayya. Demokraasiin hin jiru barre. Garuu ta'anii Oromoo amma suggestionii tokko yeroo laannu nuyi kan nu baasu confederationii kan nu baasu. Confederation jechuun mataa keenyaan dandeenye dhaabbata mootummaa lamaan tokko walagarree nagaadhaan jiraachuu dandeenya. Kana malee federationiin sun iyyuu adagaa nutti fidaa jennee yeroo haasofnu tokko maal jedhee kataba isinitti fakkaatu beektu? Majoritarian inni jedhamu suni baay'ee adagaa guddaa fidaa jira. Ilamee kana dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo. Maal jechuudha akka jechuun? Majoritarian jechuun maal jechuudha? Majoritarian jechuun kan inni jedhu uummanni tokko yoo guddaa ta'ee demokraasii keessa seenee
yoo mo'e interestii uummata sanaa duwwaatu biyya sana acuucaa. Kanaaf naashinaalitii xixinnoon jala jirtu kun hin acuucamti. Kanaaf egaa maal jedhu paarlaamaa keessatti namni miliyoonii tokko qabuu fi namni miliyoonii 60 qabu equal representation argachuutu irra jira. Kuni indirectly Amaara gargaaruuf jedhaniitu kana haasawu. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Fakkeenya Sri Lankaa fudhadha. Sri Lankaan warra Sri Lankaa warri jedhamanii majoritiidha isaan. Demokraasiidha jedhu. Dhugaadha demokraasiidha jedhu. Garuu warri Taamiilii baay'ee xinnoo waan ta'aniif hamma du'aatti lolanii warri Westii maal jetti? Maal kunoo demokraasii jedhu mini maaliif hin fudhattaniin? Demokraasiin isaanii isaantu majoritiidha nu fixaa jiru jennaan no demokraasii jedhanii dhaqaa jala galaa jedhanii warra Taamiil milishaa kana lafarraa fixanii gaaffiin isaanii cafaqamee hafe. Inni isaan jedhan egaa Oromoon yoo guddatee dhufee teebelitti negotiation teebelitti dhufee hamma gumus yookiin immoo hamma qomoo xiqqoo tokkoo sana reprezentaatiiviin isaa akkas ta'uu qaba malee yoo majoritarian demokraasiidhaan deemne Oromoon warra kan biraa hacuucaa warra jedhanii ala kanaa bu'antu jira ijoollee eessuma ijoollee habashaatu jira ala kan Oromoo fakkaatanii kan kanaaf bu'antu jira. Jara kana of eeggadhaa. Kanaaf egaa inni ani ila gara fuulduraatti even federationiidha yoo dhufneyyuu kunoo majoritiitu nu mo'aa jedhanii uummata xixiqqoo nutti kaasanii jeeqamsa waan nutti kaasaniif hin hifanini nuyi Oromooni majoritarian democracy hin barbaadu. Nuyi kan nu barbaadu confederationiidha. Kuni solutionii hundumaaf kenna. Ilmaan Oromoo kana dubbisaa ilaalaa shira isaan nurratti hojjetan. Maaliifi majoritarianii nu barbaachisu? Nuyi maaliif sanayyuudhaan confederationiin Oromoon qobaa isaatti mootummaa mataa isaatii ijaarratee nama reprezentii isa godhu tokko ergata federaalitti. Defense ministeerii defensii keessaa nama tokko defensiidhaa fi yoo diploomaasii duwwaadhaan wal agarratee kana duwwaatti kontribiutii godha kanu militarii mataa keenyaa qabaanna security mataa keenyaa qabaanna mootummaa mataa keenyaa qabaanna confederationiidhaan East African Confederacy jennee yookiin waan barbaanne maqaatti baafne confederationiidhaan jiraanne yoo jennee warra Westitti yoo dhiyaanne nu diduu hin danda'an. Warri Westii mataan isaanii maal jarri kun wal isin wajjin jiraachuu barbaadu? Maaliif confederationiidhaan hin jiraattanii jedhu? Gaafa kana gaaffii warra ilmaan Habashaa diqaalota kana waa gaaffii isaan kaasanii cabsuu dandeenya. Majoritarianiidha namni nu komata. Uummanni Oromoo keessaa ba'anii waa'ee naashinaalitii kan biraa ofii isaanii utuu hin bilisoomsin ofii isaaniitti biyya osoo hin argatini waa'ee naashinaalitii kan biraa haasa'u ilmaan Oromoo. Kana gaa ijoolleen eessumaa jechuudha. Kanaafitu ijoolleen eessumaa kun doorii maarree jettee asii fachi fiiddee dhuftee ilmaan Oromoo kana cabattee fuutee Habashaa jala gashuudhaaf deemaa jirti. Kana inni isaan odeessan kana mataa keessan keessatti qabadhaa. Kanaafitu nuyi kan nu barbaadu akka jirutti confederationii barbaadu. Maaliif? Federationiin jalqabaaf homaan jedhu garuu confederationitti ce'uun nurra jira. Confederationitti yoo ceene malee nun jiraachisan. Maaliif beektu? Tokkoffaa Amaaraa wajjin jiraachuu dandeenya. Amaarri structurii sana waggaa 150 waan ijaarrattee fi tolatti nu wajjin hin jiraattu. Rakkina nutti humti Amaarri. Kanaafitu confederationii yoo jenne garuu nu keessan seenan. Nus isaan keessan seenan. Tigreenis akkas, Walaayitaanis akkas, hundi keenya kan nuyi wal agarru defensiidhaaf diploomaasii duwwaadhaan. Kanarratti intellectualiin keessan adaraa irratti nu hojjedha. Confederasiidha kan nu baasu. Kana bira ga'uuf garuu waraana guddaa deemuutu irra jira. Kanaafitu waboon hamma danda'ame waboo gargaaree waboo bukkee dhaabanne wabooni solutionii kan inni ta'uu danda'u. Kaayyoon sun solutionii kan inni ta'uu danda'u kana duwwaadhaan confederasiidhaan yoo deemnedha. Kan biraani waa'ee Tigree tokkoon isinii ibsuu barbaade. Tigreen diina Oromooti. Jenneerra hundi keenya irratti walii gala. Diina guddaa ijoollee keenya miila muranii harka muranii reebanii ajjeesanii barbaadan godhaniiru. Isaan duwwaa miti OPDO'nis. OPDO
inumayyuu amma akka mul'atutti 65 to 75% responsibility itti gaafatamni ummati keenya kan inni dhume OPDOtu bita. Garuu dhiifamna godha. Garuu mee taa'ati ilaalaa. Jibbi nuyi Tigreef qabnu baay'ee highly magnified wanta ta'eefi dhaqee jibba nuyi nafxanyaa qabnu, jibba nuyi OPDOdhaan qabnu kan kabaraappi godhe. Isin kana armaan Oromoo jibbi nuyi nafxanyaadhaaf qabnu, nibbi nuyi Tigreef qabnu kabaraappi godhe. Akka nuyi ofii keenyaanii dammaqnee jibba kana seecaanee jibbi kuni kanatti girdii ta'uu qaba. Jibbini kuni kanatti girdii ta'u. Hundumtuu waan contribute godhanitti, waan gumaachanitti itti gaafatamu jedhee uummanni Oromoo taa'ee akka inni ilaalle godhe. Jibbi guddaan Tigreedhaaf qabnu haadhuma isaa nu jaamse. Maalitti nu jaamse? OPDO'n bal'eessaa isheen goote hundumaa irraanfate uummanni Oromoo. Nafxanyaani ilmaanni Haayile Sillaasee nafxanyoon ilmaanni Habashaadha wanta isheen nurratti goote hunduma isaa irraanfate. Hamma ammaatti waa'ee Tigree haasa'a. Maali paazaliin Tigree kana? Maali? Kanaafan explain isinii gochuu barbaada. Ilaa dhaggeeffadhaa. Waa'een Tigree kuni historical background qaba. Seenaa qaba. Seenaan jibba Tigree. Jibbi Tigree eessaa dhufee haa jedhu. Jibbi Tigree lafa inni dhufe yeroo Minilik biyya Oromoo kana qabatu, yeroo Minilik nugusa Itoophiyaa ta'u, Tigiroonni Yohaannisiin balleesseetu ofii nugusa ta'e Amaarri Shawaadha. Niksinnaan Itoophiyaa kuni nuuf ta'a ture. Mootummaan Itoophiyaa nuuf ta'a ture jettee Tigreeni Amaara balleessuudhaaf faa isheen hin godhin jiru. Lolli jibbi Amaaraa fi Tigree inni guddaan kana. Qoriin ishee kana gaa ilmaan Oromoo. Achi madda dubbii. Attamitti Oromoo bira ga'e yaa jennu gaa. Akka inni itti Oromoo bira ga'e Haayile Sillaasee yeroo taayitaatti dhufu Tigree baay'ee waan sodaataa turee fi Tigreen hamma danda'ame Oromoo wajjin waliin lolu ta'e, Oromoo wajjin waliin tumu ta'e, Oromoo wajjin waliin balleessu ta'e jennaani, Oromoo wajjin waliin balleessu ta'e jennaan tasa Oromoodhaaf Tigreen iddoo tokkotti dhufaniidhaan Haayile Sillaasee akka isaan balleessan waan beekuu fi dizaayinii godhan ta'anii ilmaan Habashaa. Dizaayinii isaan maal godhanii? Oromoof Tigreen wal tumuu qabu, wal rukutuu qabu, yeroo hundumaa wal dabaddabuu qabu. Ani mataan koo qooda fudhadheera sana keessatti. Mee warri yeroo Haayile Sillaasee turtan yaadadhaati warra dargaggoo kanatti himaa. Yeroo ximqataa, yeroo ayyaana garaagaraa jaalmeedaatti sirbi dhufu kan wal tumu eenyu? Tigreedhaa fi Oromoodha. Shimalaan asiif achi deebi. Nummoo dhagaa guurree gara Oromoo gorree Tigree dhagaatti darbataa ture. Utuma jedhu inni kuni baadiyyaa keessa magaalaa garaagaraa keessa gadi dhufe. Tigreen hamtuudha, agaamiddoodha, garaa cabsitii, dildii ajjisitii yeroo hundumaa kana boombaardii nu godhu turan. Ilmaan Haayile Sillaasee jibba guddaa qabna ture. Jibbi kuni yeroon high schoolii galu, yeroon evangelical collegeii dhufu, yeroon Bishooftuu dhufu, jibbi kuni akka jirutti ta'ee yeroo Bishooftuu dhufnu eenyu wajjin wal tumne beektu? Tigreedha wajjin wal tumaa ture. Baarii keessatti, mana nyaataa keessatti, maaloo keessatti ijoolleen Oromoo Tigreedha wajjin wal reeqa. Maali yoo jedhame namni beeku jiru wanta irratti wal lolluuf. Tigreen kun jibbi kun achi diildii gochaa dhufe. Durumayyuu jibba Tigree. Tigreen gaafa dhuftee biyya fudhattu inumayyuu jibba sana bal'ifte. Jibba sana caalchifte. Maaliifi Oromoo ajjeesuu, Oromoo hidhuu, Oromoo qaluu, Oromoo maal gochuu, taayitaa jettee shira garaagaraa hojjechuun kun waan dhufeefi jibbi kuni inumayyuu itti caala. Egaa amma jibbi kun dhaqee completely rational capacity keenya bal'eesse. Teenya akka nuyi rationalizing goone. Mee Amaaraaf Tigree mee madaalarra keenya ilmaan nafxanyaatiif ilmaan Tigree
madaalarra keenya. Isa kam diin akkamittiin jira kana ilaala jennee akka nu raashinaalaayizii goone. Inni kun rizaaltiin isaa maali? Mee rizaaltii isaan isinitti himu. Rizaaltiin isaa maal ta'e? Yeroo Tigreen biyya isheetti galtu immediately himmoonee jedhama. Hurree! Himmoone. Eenyummoon bakka hin goolabame. Maaltu goolabame? Wallaansoon Oromoon goolabame. Akkam Tigreen mana isheetti galte. Yeroo nuyi gadi baanee lakki Tigree garuu duwwaa miti. Waraannoon soon Oromoo hin dhumne. Warri dooriin kun maaloon kun asirratti nammanii haasa'an kun ijoolleen eessumaa kun gadi yaa'anii kunoo hin dhumate. Amma jedhan gara fuulduraatti gadi baanee akkamittiinitu Oromiyaa ijaarrasa jedhutti ceeneerra. Kunoo hin moone jedhanii tultullaa afuufutti ka'an. Maaliif? Jibbi inni guddaan yeroo Haayile Sillaasee yeroo Minilik biildii gochaa dhufe suni isa kana akka mo'umsaatti akka nuyi fudhannu nu godhe. Raashinaal maayindii keenya cufe. Akka nuyi teenyee inni ilaalle raashinaalaayizing godhe, ivaaluweetiin godhe, madaalle nu godhe. Kanaafitu tokkichumaan hin moone Tigreen deemu jechuun mo'umsa jechuudha. Hin danda'amne. Hin moone. Maaliif nutu feeli godhe, nutu kufe, nutu dadhabe. Nutu raashinaali ilaaluu dadhabe. Nutu analaayizii gochuu dadhabe. Saayintifikalii ilaaluu dadhabne. Jibba Tigree sanatu nu joonjesse. Jibba Tigreetu mataa keenya kompiliitilii okupaayi nu godhe. Kanaafitu hin moone jedhe. Amma yeroo achi adeemanii Habashaan dhuftee utuun waa'ee jibba Tigree odeessinu, utuun sirbinu, utuun faaggaafuufnu Habashaan dhuftee mataa rabteesse. Karaa eenyu? Karaa ilma eessumaa. Karaa nafxanyaa. Karaa ijoollee Minilik. Jedhee mataa rabtaa. Hamma har'a yeroo waa'ee nafxanyaatti odeessitu waa'ee mo'umsaa, waa'ee Tigree kunoo hin moone jedhanii sitti odeessu. Kun hundumtuu diizaayinii ilmaan Habashaati. Ilmaan Oromoo wal'aansoo keessatti there is no permanent friend and permanent enemy. Enemy keenya sadarkaadhaan kaa'aa deemuu nurra jira. Tigree jala haliidhu jechuu koo miti. No. Amaaraa jalas lixuun nurra jiruudha kan koo. Isaanis diina keenya. Equally enemy wanta ta'aniifi yeroo lollu abbaan fedhe har'a nafxanyaatti yeroo dhagaa darbadhu na bukkee dhaabatee hin darbata taanaan I don't care. Isatti hin darbadhu. Nafxanyaatti hin darbadhu. Akka inni dhufeen natti hin darbanne immoo na of hin eeggadha. Ofan eeggadha. Isa kanattis darbata, isa kanammoo of eeggataan deema. Yoo inni immoo natti darbata, isattis nan darbadha. Akkasittiin lolama. Lola akkasiitiin lola siyaasaa jechuudha. Callumannee dhagoofannee gaafa baafnee callumannee akkuma sa'aatti deemuun nurra jiru ilmaan Oromoo. Kana beekuutu nurra jira. Analaayizii gochuun nurra jira. Bitaadhaaf mirga ilaaluun nurra jira. Maaltu nutti adeemaa jira jennee ilaaluun nurra jira. Siriistuujiin kun Waaqayyo balaanni nurra kaa'e. Warra siriistuujis akkasittiin Oromoo gowwomsuudhaaf, Oromoo diiguudhaaf, ilmaan Habashaa jalatti nu gashuudhaaf, warra akkasittiin akka saree maraatu ganda keessa fiiddu kana ilaallee caqasnee duuba deemnee waa isaan hojjetan kana gamada sheniitu kana furgaasaa isaa gadhiisisaa karaa Oromoof banaa, waboodhaaf karaa banaa, karaa saba keenyaaf banaa deemuu danda'u. Riqicha ijaaraa deemuu danda'u. Oromoon rakkinni Oromoo inni guddaan rakkin laama waan isin gaddisiisu biyya kana. Warri sileevii kuni house sileeviin kun akkamittiin itu bilisoomuu dadhaban. Maaliif garbummaa sanatu internalize godhan. Blood stream isaanii keessa lixe. Nadha isaanii keessa lixe. Deemi yoo jedhanii house sileeviin garbuume manaa ba'ee deemuu sodaata. Laga gama ce'ee of arguu dadhaba. Gaara darbee of arguu dadhaba. Ilmaanni Oromoo kanatu isa mudate. Garbummaa waggaa dheeraa kuni akka Oromiyaa wala boomte sana. Oromiyaa wala boome. Alaabaa Oromoo isa gaararra dhaabatee calaqqisu sana ilaaluu dadhabe. Ijatti jaabe. Hurriitutti marse. Maaliif
garbummaa kana ofirraa ciree ba'uu dadhabe. Laga gamatti of arguu dadhabe. Oromiyaa walaba taate ijjeerratee of arguu diriimii sana dadhabe. Diriimii kana kan kolaasantu jira. Warri kana kolaasanii warra hawwii meejarii kaayyoo maayinerii godhatan. Warra dhaqanii harkatti kennan. Kaayyoon keenya nu deebi'eera, nu guuteera, hawwiin keenyas nu guuteera warra jedhan. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo kaayyoon keenyas nu guune. Hawwiin keenyas hawwiin saba keenya nu guune. Viizhinii keenya kana achirra kaa'an. Ilaa gaara walaba Oromiyaa alaabaan keenya irratti balaliitu achirra kaa'an. Oromiyaa walaboo, Oromiyaa birmaduu, Oromiyaa Riippaabilikii isarra kaa'an. Abjoodhaa isa abjoodhaa. Abjuun keessan isa ta'u ganama galgala Oromiyaa walaba ta'e abjoodhaa. Isa duwwaadha kan nu baasu. Oromiyaa walaba ta'e abjoonni. Oromiyaa walaba ta'e gara fuulduraatti ilaalle. Oromiyaa walaba ta'e kiristaana, islaama, waaqeffataan osoo hin jedhin harka keenya wal qabannee faarfannaa keenya faarfataa. Sirba keenya gelloo keenya gellisaa. Manzuumaa keenya jechaa. Ramaarraahimii jechaa. Manzuumaa keenya jechaa. Hin ceedhu. Hin ceedhu. Kana yaaduu qabna. Xinnoon emooshonaaliin ta'e. Abjuu keessan achirra kaa'adha. Yerooti abjuu qabaattu Waaqayyo si wajjin dhaabata. Yooti abjuun qabne ta'e waaqi kee inni si uume. Inni lafa kana sii kenne. Inni Oromiyaa sii kenne. Inni Oromiyaa akkasittiin galaanaan, gaaraan, irraa gadee, irraa olee, buna keessatti uume, warqee jalatti uume, pilaatiineemii uume. Albuudaa lafa keessatti si badhaasee sii kenne yerooti akka harree taatu maala godhu Waaqayyo. Waaqayyo maala godhu. Yerooti wal cirtu maala godhu. Maala godhu. Fidee abashaa sirra kaa'eetu dhukkee sirraa kaase. Maal si haa godhu Waaqayyoon? Waaqayyoon attamitti komata? Waaqayyoo si gargaareera. Lafa kana fakkaatu sii kenne, warqee kana fakkaatu. Buna jalaa argatta, gogaa irraa argatta, ilka arbaa argatta. Biyya Afrikaa keessatti waan hin jirretu si jala jira. Lafa kana sii kenne yerooti akka sareedhaan wal ciniintu, wal loltu, islaama, kiristiyaana, waaqeffataadha jettee ilmaanni habashaa nafxanyaa diqaalaa habashaadha. Biyya abbaa keenya dhufteetu jaarsi Oromoo yeroo du'u lafa kana irratti nawwaaltaniiti. Hammam gadhummaadha kun kana fudhachuun. Hammam gadhummaadha kana fudhachuun. Gadhummaan kana caalee jira ilmaan Oromoo. Kanaafi yaa ilmaan Oromoo ila jabaa lolan gaara sanarra xiyyeeffadhu. Gaara guddaa sanarratti xiyyeeffadhu. Ijoolleen keessii jirti. Waboon hidhatteetti kuffisee kufaa jira. Kuffisee kufaa jira. Waboon kuffisee kufaa jira. Waboo kee bira dhaabbadhu. Waboodhaan wajjin loladhu. Hinuma ceena. Ilaa ilmaan habashaatii fi warra siriistuu jisii warra diraamaa hojjettu kan ilmaan habashaa ijoollee eessuma warra isaanii wajjin walii galan isaanii wajjin kaayyoon keenya guuteera. Hawwiin keenyaaf kaayyoon keenya guuteera jedhanii warra nu gurguran kana hin badu. Salphatanii badu. Qullaa isaanii badu. Seenaan isaan bal'eessa. Isaan diiga. Jireenya isaanii diiga. Hin badu akka gaabbanitti. Akka boo'anitti. Akka mararamanitti. Akka garaan isaanii gubatetti. Akka wayyoo gaafa sana yeroo nutti himan osoo kana goonee irra ta'e gaara arbaa irratti otoo lollee irra ta'e gidaamii cabsinee irratti ta'e yeroo qabnu sana yeroo naayiniituu sana utuu ijoollee keenya mooraatti gashuu baannee irra ta'e osoo akka jedhanii utuu imimmaan lolaasanii kutu isaani. Har'a garuu waboon sana keessaa dandamatee caakkaa sana keessaa ba'e qirixxe keessaa ba'e garjeela keessaa ba'e kuuraa keessaa ba'e koyyaan keessaa gaara arbaa keessaa ba'e gujii keessaa ba'e boorana keessaa ba'e walloo keessaa ba'e harka wal qabatee lola isaatti fufaa jira. Lola hadhaa geggeessaa jira ilmaan Oromoo. Kana bukkee dhaabachuu qabna. Kana wajjin hiriiruu qabna. Carraa nuyi qabnu kana duwwaa. Kana ala waan takka gochuu hin dandeenyu. Kanaaf jabaadhaa. Himmoodha.
Republic of Oromoo ni ijaarama, Oromiyaan hin walabu.